Taargoo kee akkamitti fudhattee maal nama fattashuu warroonni jettanii ijoolleen nu gaafattanii asumaan viidiyoo kana gadumaa dhaggeeffadhaa isin fayyadaa jechuudha. Keessattuu ijoolleen taargoo erguu barbaadan warroonni argachuu barbaadanii jechuudha. Akkuma isiniin jedhe ka viidiyoo hojjedheetiin ture viidiyoo isaa irratti dhaggeeffachuu dandeessan jechuudha. Taargoon kan naa ergana namtichatu naa ergan duran galee waan ta'eef jechuudha. Sababan galeef immoo viidiyoo isin hojjedhee jira jechuudha. Taargoo akkaataa taargoo itti ergamu keessattuu ijoolleen wantoota meeshaa gurguddaa qaraxa isin kaffalchiisu waaqa sirriitti qaraxa nama kaffalchiisu meeshaa gurguddaa warrirratti wantoota akka maashinoota gurguddaa irrattis xixiqqaa irrattis hunduma irratti hin kaffalamaa jechuudha. Wanni hin kaffalamne hin jiru. Qaranni wanna addesiin keessattuu meeshaa elektiroonota wantoota kun akka maashinii wanna juusii hojjetu kan buna tumu kan baqa kaawiyyaa wantoota adda addaa jechuudha. Baqa meeshaawwan achi fidamee dhufu hundi isaatiiyyuu qaraxa qabaa jechuudha. Walumaa galatti qaraxa qaba. Garuu waaqayyumti nama gaarii odoo sitti qabee hagas hundaamate jechuudha. Waaqa nama jechuun nama gaarii fi badaatu jiraamate namni tokko waanuma tokkollee sin dhiisu jechuudha. Kafana addasii bidirsii addasii faallee hin qaraxu jechuudha. Garuu immoo namni tokko agas hunda si ilaalanii agas hunda wannoo hin jedhan jechuudha. Waan namni akkasitti waan gaarii yoo sitti qabe omaan jedhu jechuudha. An akka kiyyatti akka isinii dhaamutti akka obboleetti akkaatti meeshota achii meeshaa wanta elektirooniksii kanneen jechuudha. Kanneen jechuun maashinoota bittanii hin dhufinaa. Maashiniiwwan bittanii hin dhufinaa dhugaa rabbii dubbachuuf. Ani garuu isinitti agarsiiseen jira waan baay'ee hin binne. Ani maashinii bunaatii fi tan kaawiyyaadha. Tan juusii hojjetu. Tan bishaan danfisu jechuudha. Kana malee wantoota biroo hin binne jechuudha walumaa galatti. Akkasuma ani akkuma argaa turtanitti meeshaa isinitti agarsiiseen nan ture biddi dibsoota jechuudha. Biddi dibsoota illee yaa nama qaraxanillee biddi dibsiin dhugaa baay'ee bareedadha. Hedduu akka bareedudha. Biddi dibsiin biyya keessaa fi biyya alaa tokko miti. Garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Nama beektan irratti nama ofii keessanii yaadu irratti yoo ta'e jechuudha. Kanaaf maashinoota san bitachuu irra immoo uffatoota akkanaa kana bitachuu isinii wayya jechuudha. Konvertiiwwanii fi biddi dibsiiwwan bitachuu isinii wayya jechuudha. Akka kiyyatti isinii dhaama jechuudha. Akka obboleetti tokkotti. Garuu meeshaa maashiniiwwan kanneen bittanii yoo galtanii qaraxa baay'ee isin fixa jechuudha. Dhugaa ijoolleen 60,000 70,000 kaffalantu jira jechuudha keessatti. Waaqa shaanxaa akka lamarratti jechuudha. Maaliif maashinoota kanneen achi guuranii fidan. Burcuqqoo shanii ni nafu. Maaliin kunniin ni nafu jechuudha. Garuu isarra immoo uffata akkasitti baqqawannaa yoo jetteen uffata kana immoo gaafa wanoo jettan irraa kukkuttan uffata keessan hundumaa addisii irraa hin kukkuttanii akkasuma immoo uffatamee jira fa'aa jettanii itti himtan jechuudha. Gizee isaa fattasheessan. Addisii illee yoo ta'e uffatamee jira jettanii akkasitti yoo itti himtan hagas hunda isin qaraxanii jechuudha. Malee qaraxni hedduu takka ulfaataadha waaqa hedduu takka ulfaataadha. Wannaan isin fixu achii fe'aan isin fixu garuu qaraxatu isin fixa waaqa. Qaran asitti ijoolleen 60,000 70,000 80,000 kan kaffalee jira. 30,000 kan kaffalee jira. Kana kanatu kaffalama jechuudha. Kanaaf immoo isin wanti bitachuu qabdan walumaa galatti meeshaa bakka mana keessaan bitinaa tokko iyyuu jechuudha. Ani waan isinii dhaamu jechuudha walumaa galatti hordoftoota kooyi meeshaa mana keessaa jechuun kan akka meeshaa maashinoota jechuudha walumaa galatti kan akkasiin bitatinaa jechuudha walumaa galatti. Malee uffata keessanii miti jechuudha. Uffata keessanii caamota manaa waan akkasii kana qaraxallee baay'ee nagarra jechuudha. Garuu biddi dibsoota irratti isinii jira. Garuu ati yooma addisii ta'e iyyuu moofadha jechuun ni qabda jechuudha. Keessaa isaan kan irratti xiyyeeffatan meeshaawwan wannaa qabu kana meeshaa maashiniidhaan hojjetu isaan irratti xiyyeeffatu jechuudha. Meeshota elektirooniksii fi meeshota mana keessaa kan maashiniiwwan elektirikoonni hojjetan kana jechuudha. Kanaaf isin immoo wantoota akkasiisan hin bitinaa isin jedha. Walumaa galatti laasoo baay'ee bitee iyyuu anaayyuu baay'ee na fudhata jechuudha. Garuu rootoo 2 fi shaanxaa 2
waaqa baay'ee salphaadha ba'e galata waaqayyoo maaliif ijoolleen kan shaanxaa tokko irratti shaanxaa lama irratti 50,000 30,000 120 kaffarantu jira jechuudha. Kanaaf ani maaliif ittiin gammada waan ani bitadhee waan man ofii kootii barbaadu waan ani ofii kootii godhachuu barbaadu waan ta'eef yoo xiqqaate biddilibsii bichaan kanan ani fuudhee gale jechuudha. Biddilibsii yoo konvertii wajjiniin hundi isaatu asoolaa waan hundumaa hin qaba waan ta'eef yoo xiqqaate jechuudha. Gara 8 moo maalidha waan naannoo san jechuudha. Konvertiiwwanii fi biddilibsii dabalatee jechuudha. Kanarratti immoo hedduu takkan gammadee jechuudha. Waaqa baay'ee naffinne jechuudha. Akkuma argaa jirtan kan wantoota baay'eedha wannan isinitti viidiyoota duraan hojjedhe irratti kanan isinitti agarsiise jechuudha. Kanaaf wantoota kana bitadhaa malee isin fayyada. Biddilibsiin biyya keessa fi biyya alaa tokko miti garagara. Ta'ullee garuu achitti fi asitti yeroo dhuftee asitti bitadha jettu hanguma san xiqqoo ishee wal darba. Garuu hiqaa markoon qabu. Ana wanne isinii maxaru keessa biddilibsii bitadhaa rabbi. Biddilibsoota fi uffata kee caammaa kee bitadhu. Dandeessee hin bitattu. Ijoolleen maallaan jiran maaliif goota uffatachi bittaa jedhan gin gaafa nan galee jedhuun uffata koo ilaalanii warroon asii hin garramamanii dadhabamanii jechuudha. Indee uffanni biyya alaa akkana hin jira caammaan biyya alaa akkana hin jira naan jiran jechuudha. Sababni isaa maaliif beektanii akkuma isin jedhe kaa wanni biyya alaatis hin jirre hin jiru biyya keessas hin jirre hin jiru garuu madaami keetii murteessaa madaami keetii jechuudha. Yoo madaamiin bakka gaarii si geessite uffatuma gaariitu jira caammaa gaariitu jira waan ati uffattu shishinii gaariitu jira faarii gaariitu jira jaakeetti gaariitu jira kootii gaariitu jira jechuudha. Kanaaf hin jira jechuudha uffanni biyya alaa hin jiru yoo hin soba salphaa jedhan biyya alaa hin jedhan sun soba jechuudha. Amma namoonni caammaawwan kiyya ilaalanii uffatoota kiyya ilaalanii hedduu takka garramaman hedduu takka indee ijoolleen kan guuranii gala salphaa jedhaa teessaa guurtee naan jedhu indee kaa salbaajii miti kaa nu suuqii gaarii nageessu madaamiin koo jedheen jechuudha. Hedduu takka jechuudha biddilibsoota namni ittiin gammanne hin jiru waan gaarii fiddee dhuftee naan jedhu bachaa jechuudha namoonni jechuudha. Innaa kanaaf maal sin jechuu barbaadu dhumaa galatti wantoota akkasii san bitachuu yaadaa malee meeshaa mana keessaa hin bitinaa. Meeshaa mana keessaa wannaa sun ovarii sin dhufa wannaa qaranni jechuudha. Kanaan sin gorsuu qabu. Caammoonni asitti caammaa takkitti 6,700 hin bittu caammaa akka biyya alaa gaariin bitadha yoo jette. Dhugaas sin hin jedha jechuudha. An argan galee ji'a 3 kan guyyaa takka shurraabii takka yookiin saamunaa takka bitiin beeku jechuudha asitti dhufee jechuudha. Maaliif wantoota na barbaachisan hundaa achumatti bitadhee dhufe gin gaafa nasitti dhufee gaafadhu hedduu takka bakka waluun fadaalu akkamittaan uffata kana bitadhaa jedhee hedduu yaade jechuudha. Garuu achi yeroo qabdanii fi amma yeroo qabdanii tokko miti jechuudha. Birriinis as dhiyoo dhuftee waan hundatti si harkaa si marartilleedha birriin 4,000 baastee caammaa takkatti bituun jechuudha. 5,000 baastee caammaa takkatti bituun baay'ee garaas nyaatte jechuudha. Garuu achitti waan salphaadhaan binne as dhufee hin guddatee sanuma dhufa jechuudha garaagarummaan qabu. Kanaaf immoo hiqaan immoo wantoonni achitti tutara yoo warri suuqii gaarii sin geesse jechuudha. Na isa kanaadha yoo gaafis qabaattan gaafadhaa waan isinii dhaamu isa kanaadha. Gaafii yoo qabaattan gaafachuu dandeessanii isiniif hin deebisa sin jedha. Hanga ammoo viidiyoo biraatti walitti deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii sin jedha. Akkasuma warri mana kanaaf taatan sabiskiraayibii godhaa yoo chaanaalli akka immoo ji'a 3 eegannaa yaalaa bu'e hundi keessanuu nagartanii sabiskiraayibii naa gochuun dagatinaa sin jedha. Sin jaalladha sin kabajaa. Baay'ee hanga viidiyoo biraa walitti deemutti nagaa naa tura.